Against Burnley, Arsenal pushing for the title. Kilabiin kun deeggartoota haala kamiyyuu keessatti isarraa abdiin kutanne qabaachuun gita hin qabu jedhama. Osoo maqaa Arsenaal jedhu hin argatiniin dura bara 1886 yoo hundeeffamu Dial Square jedhamee waamamaa ture. Yeroo sadii maqaa erga jijjiirratee booda bara 1919 moggaasa maqaa ammattii waamamuu fi guutuu addunyaa irratti jaalalaa fi dinqisiifannaa itti horate argate. Arsenaal maqaa masoo dhukaastota The Gunners jedhamee waamama. Maqaan kun hundeeffame isaa waliin wal qabata. Namoonni kilaba kana bu'uura kaa'an hojjettoota mana meeshaa waraanaa keessa hojjetan waan ta'aniif The Gunners jedhame. Bara kana dheebuun waancaa waggoota 22 deebii argachuuf dhiyaatee jira. Gareen kun bara 2003-4 seenaa ligichaatiin ta'ee hin beekne waggaa guutuu tapha tokkos osoo hin mo'amin shaampiyoonii England ta'uun riikoordiin harkasaa jira. Kubbaa miilaa hawwataa taphachuun deeggartoota kubbaa miilaa hedduu kan booji'e Arsenaal taphattoota bifaan gurraacha ta'an garee isaa keessatti hammachuunis Afrikaa fi biyyoota Kaariibiyaan keessatti deeggartoota haalaa fi yeroon hin geeddaramne akka qabaatu taasisee jira. Barri kun deeggartoota Arsenaaliif bara abjuun isaanii deebiitti argatudha. Obsi cichoominii fi abdiin osoo bifa qabaatee deeggartoota Arsenaal fakkaata jedha barruun The Telegraph. Arsenaal tapha 37ffaa Premier League Englandin kaleessa dirree isaa Emirates irratti kilaba dursee gara Championship'itti bu'uu mirkaneeffate. Burnley waliin taphatee goolii 1-0 injifate. Taphaan caalmaa fudhatee taphatus goolii galchuuf kan rakkate The Gunners boqonnaa dura kubbaa rukuttaa rogaarraa Bukayo Saka dabarse Kai Havertz goolii galchuun qabxii 3 argate. Arsenaal barana taphoota 8 galchii 1-0 xumureera. Inni guddaan qabxii 3 guutuu argachuu isaaniitiin. Kubbaan tun Arsenaaliif bara kana goolii 22ffaa kubbaa dhaabbateerraa rukutamtee galti ta'uun galmoofteefii jirti. Premier League'dhaan ammoo 18ffaadha. Kan reegan Arsenaal David Ryan taphoota Premier League 19 gooliin osoo ittiin galin imalaa jira. Tapha kaleessa galgalaa irratti Michael Arteetaan sarratti bakka Ben White Muskeera hiriirsuun sarara gidduu irratti ammoo Odegaard Eze fi Declan Rice jalqabarraa seenseen isaan fuuldura Saka Havertz fi Trossard fayyadameen tooftaan taphaa kun kan torbeewwan darbeerraa jijjiirama qaba. Tapha kaleessa irratti taphattoota ga'umsa gaarii mul'isaa turan keessaa tokko kan ture Trossard miidhamni salphaan isa mudateera. Hanga yoom dirreedhaa isa fageessaa wanti jedhamu adda hin baane. Taphataa cimaa jedhamuun kan filame Declan Rice tapha booda yaada kenneen akka yaadutti chaampiyoonii ta'uun nuuf mala dhugaa dubbachuuf dhibbeentaa dhibbaa shaampiyoonii ta'uu qabna jedheen. Barri kun kan keenya garuu Manchester Cityin garee ajaa'ibaati jedhe Rice. Manchester City Pep jalatti hin mo'atin jechuun hin dandeessu, garee sirraa hin gorreedha jechuun cimina murkataa isaanii dinqisiifate. Amma ijaa fi gurri Arsenaaliif deeggartoota isaa taphaarra Stadium Vitality irratti Bournemouth Manchester City simatudha. Manchester Cityin tapha kanaan qabxii hoogate Arsenaal tapha xumuraa osoo hin eegin shaampiyoonii ta'uu isaa mirkaneeffata. Michael Arteetaan tapha Burnley injifatan booda yaada kenneen sa'aatii 24 dhufan deeggaraa cimaa Bournemouth jechuun dubbate. Kana jechuun Bournemouth garee Pep Guardiola qabxii akkachiisu hawwii isaatiin. Waggoota 3 walitti aansuun lammaffaan kan xumure Arsenaal barana sadarkaa tokkoffaa qabatee akka tureen waancaa fudhachuuf dhiyaateera. Seenaa Premier League England keessatti guyyaa xumuraa dorgommichaa kilabuun sadarkaa tokkoffaa irra turan osoo waancaa hin fudhatin hafan hin beekani. Isa irratti ammoo Pep Guardiolaan waan Manchester City gadhiisuuf deeggartoonni Arsenaal barri nuuf dhufee jira jechuun gammadaa jiru. Arsenaal akka waancaa hin mo'anne kan godhe cimina Pep Guardiola fi garee isaa ture. The Gunners amma qabxii 82 liigicha dursaa jira. Taphoota Premier League'tiin goolii 69 yoo galchuu goolii 26 qofaatu itti gale. Intalaan Sky Sport Jimmy Carragher Arsenaal guutumatti hara galfachuuf taphaarraa Cityin qabxii gatuu qaba jechuun dubbate. Ta'uu baannaan ammas dhiibban Arsenaal irra jiru ni cima jedhee yaada jechuunis yaada isaa kenne. Chris Sutton garuu faallaa isaati. Arsenaal haala kamiinuu waancaa Premier League England ni fudhata jedha. Har'a halkan sa'aatii 3:30tti Bournemouth Manchester City keessummeessa. Sa'aatii 4:15 irraa eegaluun ammoo Chelsea Tottenham Hotspur simata. Tottenham tapha kanarraa qabxii tokko argatee liigicha keessa turuu mirkaneeffata. Manchester City torbee dhufu leenjisaa kilabichaa Pep Guardiola geggeessuuf jedhame. Leenjisaan Manchester City Pep Guardiola waliigaltee waggaa tokko qabaatus ganna kana kilabichaan gargar ba'uuf eegama. Tapha xumuraa bara dorgommii kanaan dilbata dhufu Aston Villa waliin erga taphataniin booda Manchester Citytti nagaadhaan mata jedhame Joseph Pep Guardiolaan. Leenjisaan duraanii Chelsea fi kana duraan Pep Guardiola waliin ta'uun kilabicha leenjisaa ture Enzo Maresca leenjisaa bakka isaa bu'uudha jedhamee eegama. Leenjisaan ganna 55 Pep Guardiolaan turtii waggaa 10 Itaaliin waancaa 20 argatanii jiru. Kana jechuun waggaatti waancaa 2 akka argatuuti. Waancaa Premier League England 6, Champions League Europa 1, waancaa FA 3, waancaa Carabao 5 warra The Citizens waliin milkeeffatanii jiru. Manchester City keessatti bara kilabichaatti makan bara 2016-17 fi
bara darbeen ala waancaa malee xumura hin beeku. Riikaardiiwwan hedduus galmeessee jira. Manchester Cityn Premier Leagueedhaan qabxii dhibbaan shaampiyoonii kan ta'ee fi goolii 106 kan galche jabana leenjisummaa Pep Guardiolaatiin. Walitti aansuun waggaa 4 shaampiyoonii liigichaa ta'uunis riikoordiin kan harka isaa jirudha. Ta'us Pep Guardiolaan irra deddeebiidhaan gaafii turmaata isaa wal qabatee ka'uuf deebii kennu waliigaltee waggaa tokkoon qaba ammayyuu nan tura jechaa tureera. Har'a Manchester Cityn Vitalitytiin Bournemouth waliin yoo taphatu dilbata dhufuu tapha Itaalitti Manchester Cityn Aston Villa waliin taphatu irratti geggeessaan Pep Guardiolaadhaaf ni taasifama jedhamee gama.